namichi kun hamma PhD itti fudhadheera jedheetu biyya guutuu gowwoomsee biyya guutuu uleef balbala mana barumsaatiin hin baane abiyyi isinitti nima. Yoomanni barumsaa yoo kana ta'e yoomanni barumsaa ulaansaa as ta'e karri isaa yoo adda kana ta'e abii mana barumsaa fuulduraan dabarra. Guyyaa tokko mana barumsaa fuulduraan dabarra kan mana barumsaa lixee baratu. Kana propagandaan seenaa dhugaan isinitti maara. Yeroo isaa waan ta'eef hin dubbadha malee waan gatii qabudha jedhee miti. Maaliif namni barumsatu jechuun digirii ta'uu qabaatiin biyya bulchuu hin danda'a namni gorsa waan jedhamutu jira waan ta'eef. Waajjira mootummaa keessa gorsitootatu baay'ee. Gorsitootaanitu utubama namni mootummaa geggeessu tokko malee waan hundumaa beekuu hin danda'u. Amma yoo dhaqxan asiin hin barteenii gorsaa meeqatu jira lakkooftanii iyyuu hin fixan. Biyya namaa hundumaa akkasuma. Kuni gorsaas hin barbaadu gorsaas hin jaallatu. Maaliif nama isa caalu tokko illee ija isaatiin arguun barbaadu. Dhaqaati ilaa Wikipedia Google godhaati ilaala. Abii secondary school hin baran. Dhugaan isinitti ma kan inni barreeffate isinitti ma kan hin jedhu miti. Wikipedia isatu barreeffate akka inni barreeffate beeka. Wikipedia sanarraa secondary school lafitti abii barate hin jiru. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa. Hin nan abii. Tokko. Digrii tokko immoo eessaan baradhe jedhee maayikiroolinkiidhaanii IT-dhaan hin baradhe. Waggaa afur barsiisa maayikirooolinkii yeroo sana kariikulamii Itoophiyaa waggaa afur si barsiisee digirii sii kenna waan ta'eef waggaa afur inni himu sana keessa waggaan lama isanni baadimmeen ture jedhu hojii walirra oola. Wikipedia irra jira oduu miti amma yoo Google goota Wikipedia irraa Abiy Ahmed achirraa argitu. Waggaan lama achirra oola. Waraanan dhaqee egaa jechuun achi reediyoo sagalee dhageessaa ture waan ta'eef isa waakkataas namni jiru. Achi darbee